waan takka gizee dubbachuu deemtu osoo godhuu dandeessu rabbiin naa akka itti gizeeni fi id qabde rabbiilleen ahaa gabrichi kiyya humbar waan kana naa jechaa gisee jaa waan takka gizee dubbachuu deemtu waan biraa fakkeessitee wayita dubbattu aboo rabbiin naa akka waan kana rabbiin sodaadha cufuma jettu hunda rabbiin sadarkaate ol fuudhaa habajaate ol fuudhaa sigalee mokkam darajaate ol fuudhaa deemaa jechuu sigalee yaa namticha haqa dubbatu yaa namticha dhugaaf dhaabbate yaa namticha haqaaf dhaabbate namni akka garan qabne olola sirratti oofuun namni kabajaan qabne si arrabsuun namni duraanuu takka keessan jira dhufee waan hin taane siin jechaa ooluun qalbiis cabsuun qabdu duba gartee waan hin taane lees keessatti uumuun qabdu alhamdulillah siif gaha nama haqaa namuma haqaatiif faarsa nama dhugaan dhaabbate namuma dhugaatii wajjin dhaabbata kun beekama namni haqaa maas hedduu miti dur namni dhugaan deemu hedduu miti beekama karaan tokko karaa haqaa kana yoo namni haqaa namni lama deeme karaa baaxin nam kum lamaa deema duuba garte sigalee kanaafuu namni haqaa si wajji dhaabbachuu qoftiin siif gaha kanaafuu dhugaa dubbachuu irraa yoomuu mallee if boodan deebiin dhugaa dubbachuu irraa yoomuu mallee if boodan deebiin waan biraa dhooysanii waan biraa duhoo godhatanii ammoo as bahanii waan biraatiin nama arrabsuun hedduu duuba gartee gaariilee mi takka lammaffaa ani akka Alii Sufiyaanitti Oromoodha Harargee keessatti dhaladhee guddadhee Kombolcha keessatti dhaladhee guddadhee duuba gartee sigalee bakka kana okay khabiraa Jimma keessatti dhalatee guddate Islaam Khaanis Arsii keessatti dhalatee guddate garuu Islaam garaagarummaan keenya iddoo nuti itti dhalanneetu adda adda malee amantiin teenya adda natti amantiin teenya addaa miti duuba obbolummaa islaamaa waliin qabne sigalee moo akkam wanni hundinuu duuba gartee gizee islaamummaan dhufte ni hafti jechuudha wanni hundi bakka harargummaan tiyee ni hafti jimmummaa keetis ni hafa arsummaanis ni hafti wallagummaanis ni hafti shawummaanis ni hafti gaafa islaamummaan dhufte nama islaamaattiin dubbachuu jiraan annama islaamaattiin dubbachuu jira sigalee wanni hundi yuutaqad achi ukhuwummaa islaamaa booda gaafaanan harargee tahee dhaladhee argame yaa rabbii harargee godhii na uumii jeetii miti rabbumaa tokkasin na uume bakka kuni eenyummaa kiyya jijjiirrachuu hin danda'u garuu ani nama kanaati jee dhaadachuun haraami garuu ani nama kanaati jee hasaba biraa dha'uun haraami ati arsitti dhalatee gaafa arsitti dhalattu sanii rabbii yaa rabbichitti na uumii jettee filatteetii miti rabbii tokkasitti uume beekan hajimma dhalates rabbii tokkasitti uume kuni waluma beekuufi duuba wanni biraa takka hin jirtu wanni rabbiin nama gosa adda addaa saba adda addaa godhee uumee fi maanaa biraa takka hin jirtu wanni biraa waluma beekuufi wal beekanii wal jabeeffatanii rahimummaa walii cimsatanii firummaa ofii jabeeffachuu malee kaan dha'uufi miti duuba gartee sigalee moo akkam ispeeshaalii paartii siyaasaatitti gargar wal baasanii dirgim wal godhuun waan zaahir ta'u barkuun namni tokko waan hin taane wayita sirratti hojjete atilleen osoo dalaguu dandeessu san hunda dhiistee gabbuun qabdu duuba ol kaatee deemuun naamusa qabaachuu kee kabajaa qabaachuu kee naamusaan guddachuu kee hayaadhaan safuu qabaachuu kee haati teessee qunxuuxxee si guddisuu kee abbaan kee mana keessatti naamusaan si guddisuu keeti garsiisatu wallaahi waan biraatii miti abbaan fedhe nama arrabsuu danda'a beek wallaahi